abbaan barbaade mana kiyya dhufuu mirga qaba. Akkasii miree walumaa galatti kalaas yoo haa dhuftu waan jiru taate anaaf isii keessa nama tokko filachuu qabdaas hin jechuudha barbaade tana si jecha kan irraa citu barbaade yaa ki irraa citu miti akka mana kana dhuftu hin barbaadu kalaas namitti san hin fedhu sitti mee jiran yoo ammoo yaani amma booda isiin deebitee mana kana dhufte yoo ila qabee ila biyya isii sukkume jaarsatti illee himee jiran si galami jaarsa waan mo'attuuf yaani jaarsa afaan keessa dhooftee dhiittee bira dhufte mire ana bira qalde akkas jiru nama yaani bultii keessa seenii diigu ani hin barbaadu sitti mee jiran afaan oromoo si galami ateenyu gaa kan dhooftee shi dhidhiitta shi sukku anu magaalaa taa'imee akka gadi qabime ateenyu naan jedhe ateenyu ree kan nama anuma ana bira see si ta'uu kees nan beeka kala ateenyu jedhin nama dhawwaan maqallisitti ateenyu jedhin kala ateenyu yaa kiinatti iin akka gadi qabadhu mee achi na dur deebitee ateenyu naan jedhin ani kalaas walumaa gala anuma kanaafu isitti illee himee jira jaarsa isitti illee himee jira amma booda deebitee akka mana kana hin dhufne hin jira afa oromoo hin dhufti mire tamam san guyyaa sin dhufte gara walumaa galatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuuni kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan isin jecha hordoftoota kabajamtoota keenya har'a waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha waan ajaa'ibaa kunis maal yoo jettan akkuma beekamu jechuudha ani caaltuun kana dura xiqqoo walii aarre turre hin beektan jechuudha isin hundu dhugaa dubbachuudha wanni irratti illee walii aarre namitti sababa namitti sababa isii takka jechuudha kana dura illee waa hundaa ni beektan jedhee yaada namitti isin jechuudha itti dabalillee mana kana dhufanii jaarsatti illee himee caaltutti illee irra deddeebi'ee yeroo baay'ee itti himee ture jechuudha akka isiin mana kana dhufne jedhee jechuudha kana hunda naa dhaga'uu didan jechuudha walumaa galatti kabajamtoota kiyya har'a illee caaltuun bakka dalagaa turtee jechuudha akka saatii duraatti hin dhufne waa ammanaa bahee jiru waan caaltuun mana jirtu seetee jechuudha dhuftee ulaan irratti tuttumte maal akkasiin narraa beetu hin beeku jechuudha kabajamtoota kiyya kalaas amma booda dhufinii jedhee akkasitti deemtee jechuudha anam walumaa gala wanni hin barbaadu caaltuu yoo isin dhuftee jechuudha kaameeraa kedhu isiituma isii yaame moo ofiin dhuftee inni gaafadhaani walumaa galatti namni bultii namaa diigu tokko silaa osoo mana namaa dhufuu baatillee baay'ee tokko namatti tola namittiin sun anaaf isii jidduu waa isiin barbaaddu hin beeku jechuudha kabajamtoota kiyya namni tokko silaa erga narra dhaabadhu jedhe namarra dhaabatuudha isii irra dabare jaarsatti illee madhee ture jaarsi illee dhaabuu hin dandeenye namittiin jaarsaa ni mo'atti akkasii isin jedhee kabajamtoota kiyya mee walumaa galatti kaameeraa kedhu fudhateetuma saatii caaltuun dhuftu jechuudha ni gaafadhaan jechuudha waa isin jettu ammoo walumaa laallaa dhugaa dubbachuudha caaltuu yaamtee jennaan ni jedhaan jechuudha yaa isii filadhu yaa na filadhu yaani jedhaan jechuudha ani maaliif hin barbaadu walumaa galatti mee waan caaltuun naan jettullee walumaan kan laallu ta'a hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaan affeeraa keenya baaba. Assalamu alaikum. Mau ganggal tare guyyaadha. Lees dur. Hojjaadha ka waan qabarra jira. Waan qabarra jira hojjechuu jira. Ati ciisi manuma ciisiti illee turte bichaa namaan jedhe. Namittiin tuqoo maan irraa barbaaduu fi dhufte mana? Namitti kam? Namittiin kami? Namittiin saayiba danteetii kan qoy yeroo meeqa meeqa sitti illee himeeti. Isitti illee hime akka mana kana dhufnee jedhee itti hime sitti illee hime wanni isin barbaada mana kana dhuftu maal? Mana kiyyaa dhuftu mirga ishite. Haa dhuftu mana kiyya. Akka dhuftu mana kiyya? Saahibtittii kiyyaa mee haa dhuftu. wanni isin godhu dhuftu maal? Haa dhuftu na laaluu dhufte haa dhuftu. Na laaluu? Anaaf daa'ima laaluu dhufte. Dhuftee deemti waa'ee mana keenyatti galti. Ati maal taana si laaluu dhufte? Na yaaddee dhufte gaa. Na yaaddee? Akka? Nama yoo waa ta'e malee nama laalu. Ammaa namni guyyamarraa ol yaada yaani dheengaddu isaa biraan dhuune isii biraan turre? Yoo bira ture waa'ee mana keenya dhuftu jechuudha. Mana keenya dhuftu jechuudha. Maal gooti dhuftee jedhee baraan hin barbaadu hin fidinii isin jedhe isitti illee yaani arrabseeti jaarsatti illee hime isii illee arrabse isitti illee himeeti ayyaani amma waan an manaa deeme seeteeti dhufteeti ulaan arrabtumti isin? Haa dhuftuun si. Maal gooti dhufti isin jedhe? Baga dhufte gamna bira dhufte waysi bira dhufte. Ati yoo barbaadden dubbisiin.
goddanyoonni ko ban barbaade dhufuu danda'u. Yaa kin dhageessami. Qateettee jiraachuu feete. Wala goddanyoota kee wala maara kee abbaa fedhe dhufuu hin danda'a. Garuu namitti sun mana kana ammallee irra deebi'ee sitti hima. Sitti jira. Manni kiyyaa moo kiyyaa miti? Amma kasaniiti deebina jedhe. Namittiin sun akka mana kana hin dhufne afaan Oromooti. Sii gara misin gara. Dhuftuun sin jedhe mana kiyyaa abbaan barbaade mana kiyya dhufuu mirga qaba. Akkasii miree walumaa galatti kalaas yoo haa dhuftu waan jiru taate anaaf isii keessa nama tokko filachuu qabdaa sin jechuu barbaade tana moolaa. Si jecha akka inni raacitu barbaade? Yaa kii raacitu miti akka mana kana dhuftu hin barbaadu kalaata namitti san hin fedhu sitti mee jiraan yoo ammoo yaa'anii amma booda isiin deebitee mana kana dhufte yoo ila qabee ila biyya isii sukkume. Jaarsatti illee himee jiraan. Si galami jaarsa waan mo'attuufi yaani jaarsa afaan keessa dhooftee dhiittee bira dhufte mire ana bira qalbii akkasii jiru nama yaa'anii bultii keessa seenii diigu ani hin barbaadu sitti mee jiraan afaan Oromoo si galami. Ateenyu gaa kan dhooftee shi dhidhiitta shi sukku. Anu magaalaal. Taa'ee akka gadi qabime. Ateenyu naan jedhee. Ateenyu ree kan nama. Anuma ana bira see. Si ta'uu keessa nan beeka. Kala ateenyu jedhin. Nama dhawwaan maqalli sitti. Ateenyu jedhin. Akkuma kala ateenyu. Yaa kiinatti iin akka gadi qabadhu mee achi. Na dur deebitee na ateenyu naan jedhin. Ani kalaas walumaa gala anuma kanaafu isitti illee himee jira jaarsa isitti illee himee jira. Amma booda deebitee akka mana kana hin dhufne sin jira afaan Oromoo. Hin dhufti mire? Tamam san guyyaa sin dhufte gara walumaa galatti. Yoo na hojii qaxeettee mana kana jiraachuu barbaadde akka namitti su asit dhumne yoo ammoo ani mana kana jiraadhu akka barbaade ta'aa waan jiru taate deebitaa dhuftu waan ani sii godhu garuu guyyaa san garte guyyaa san ammoo teettee boof teessatillee gaabbuuf jechuudha. Atamtu qaanii miti mennaa nama mana keenya dhufina mana keenya. Kalaas hin barbaadu nama jiruu kiyya naan tan hin barbaadu dha. Kala nama jiruu kiyya hin barbaadu an isiin fedhu kalaas walumaa galatti. Ati bineensa qophaa jiraadhu gaa. Kalaas bineensa ta'e nama ta'e an isii namatti sun akka mana kana dhuftu hin fedhu. Sita ammoo siin ta'u ake. Naan ta'u. Siin ta'u mure kalaas deemii isii bira gala isii asin dhuftu. Aadi nan gala. Dullatti falfalaan gandara deemaa ooltu ani barbaadu kalaas walumaa galatti naan taane awwaan tokko naan taane yoo jedhe nama tokko irraa dhaabadhuu namni kun naman taane yoo sin jedhe dhaabachuu yoo ammoo nama santu na baasaa yoo waan jiru taate deemtee isii bira galu. Aadi. Afaan Oromooti. Maal rakkoo qaban? Booda ammoo ol deebitee hajjii akkana na godhe akkas ta'e akkaataa jettee akka olii gad deemtee ani wooma argite haasaa gandara deemtu si beekan. Eenyu naasaa eenyu eessa dhaqe akka kan gandarra deema see ta'e ani mana kootiin galaa dalagaa koo deema mana kootiin galaa dalagaa koo deema akka kan oliif gad deddeeme wanni ceesee ta'e. Ana olii gad deemee dhiisee waan fedhe ta'e waan namaa naasoo bakka fedhe illee deema musi waan namaati miti. Waan namaa naasoo. Si galaami. Dhiira dubartii miti. Hin beekamu ta'e maashaallah jeefi. Atamma walumaa galatti amma dawwaleeti akka booda akka dhumne jedhin. Hin dawwalu haa dhuftu. Qaanii guddaadha mana kiyyan dhufin jechuun. Yaa ki qaanii wayitu hin jiru annaan kan hin jedhemi. Qaanii ati qaanii hin beektuuti. Akkamitti nama mana keenya dhufin ani. Yoom qaanii barattati. Yaa ki naan taatu hin jedhee afaan Oromoo hin beekamu beektu. Naan taatu kana nama jiruu kee naan taatuuti. Anaaf si jidduu waamee dalagaatti mettiin tuni. Waan nuti dalagdee hin jiru. Kala ana beekamu si beeku. Anatu beeka. Anatu beeka waan tokko wanta shin dalagdee hin jiru. Waan hundaa nan beekan jedhiin gaa. Alas guyyaa sin deebitee mana dhufte gara. Esh nagara. Yoo an akka ilaal dhiitee akka isii fiichaan qabachuu hin danda'u dhiitee yoo wanna isin godhin hawaata kan beeku. Atamma nama dhiitu geessa. Nama dhiitu malee maal beekta. Ati ciisichaa fi nama dhiitu. Kalaas naani mormii waan Abboo gettaa inni harka kee gadi qabadhu. Kalaas mormii tana seerre. Harka kee gadi qabadhu. Kai. Garri hin deemu hin jiru ta'e. Kai na biraa hin jiru. Ka'itti gadi bu'ime. Uf. Deemna bira kai. Eessa si dhaqe? Kalaas hin beeku deemna. Ka'itti gadi bu'e ati hundu. Kai mee akka namatti waliin fuudhiniiti. Uf. Otoo harka akkatti namatti fuudhanii fuudhanii oo. Natti iini deemna biraati. Gara hin deemu qaba. Eessa si deemu? Allaaf kalaas hin gahe. Eessa si dhaqa? Kalaas gabbai gahe. Eessatti gabba? Saala gabbai ta'a. Hin bahu. Eessa ati kai gadi bahe. Anatu hojiirra dhufee asirra nantu ciisuu qabayyuuti. Aan dadhabee dhufee mee? Beelee ragaa nyaata na godhe. Si godhu eda. Maa kaateen godhatiin. Ani waan sarratanyaa kee ta'e. Hojiin kee maali qaba? Birrii naa kan faltaa? Kamaali birrii si qaba? Hin godhu gaa. Atis harka qabdaami harka lama. Miila lama ija lama qabdaami. Ka'itti gadi bahi. Yaa akii kana turaa tana jenne deebi an beelee jira nyaata na godhe sin jedha. Hin godhu sin jedhe. Ani hojiirraan dhufaami hin godhu. Ka'itti godhadhu.
Ani garin godhu daa'ima kiyyaa bichaan godha. Sirumaa quuftee sirra deddarbe. Nama akka kee kun quufee hin jiru.